Jirtu mata biyyaa akkam jirtan hundi keessanuu bika jirtanitti nagaa fayyaan keenya sinaa dhaqqabu sinin jechaa dhiyaadha gara eessarraa akka nu daawwachaa jirtan eessarraa sagalee tan akka dhagayaa jirtan mana keessatti babarreessa magaalaa teessan akkasuma sanitti biyya keessa jirtanis dhiyaadha sinin jenna hundi keessanuu jajjabaadhaa dhiyaadhaa mirqaana qabaadhaa akkasuma sanitti gaa oduulee gurguddoo guyyaarraan tanaa dhaga'uu qabdan jennee yaannu fuffunaannee isinii qabannee dhiyaanneeti jira. Takka takkatti isinii muudhaaf qophiidha. San durattis waan takka tan gartee taajjabnee takkaa'u gartee gara keenya dhiyaatte irratti yaada garagaraa dhiyeessuudhaaf qophiidha. San dura egaa mee eessarraa akka nu daawwachaa jirtan eessarraas akka nu dhiyaa jirtan babarreessaa mana keessatti dhiyaadhaa isiniin jenna egaa oduun akkuma gartee guyyaarraa jijjiiramaa jirtu kanatti itti fufteeti jirti keessattuu jiddugaleessa bahatti. Yeroo yeroodhatti gartee oduun haareenii tahaa jirti akkasuma sanitti egaa oduuleen biraatis tan wal faana deemaa jirtu inumaatu lolli Raashaa fi Yuukireen gidduutti gaggeeffamaa jiru faan haalaan babal'achuudhaaf deema keessattuu biyyoottan Yuuroppiidhaa itti da'uudhaaf deema jedhanitti egaa odeessaa jiran akkasuma sanitti biyyi Yamaniis ifiisiitiif wallolaa gara kaaniin Suudii Arabiyaa wajjinis wallolaa jirti Ameerikaanis hanga dandeessutti mootummaa Iraan tanaa wajjin waliigaltee godhaa jirra jechaa dubbachaa jirti garuu immoo lolarra karaa ikoonomiitu nuu caala jedhaniiti gartee yaada addaa dubbachaa jiran sanirraas gartee waaniin isinii himuutu jira. Egaa akkasuma sanitti oduulee karaa biyya teenyarraas wanni haareenii gartee mul'achaa jirti keessattuu naannoo biyya teenyaatti biyyi akka Sudaanii fi Eertiraan Itoophiyaa tana akkaataa gartee isaan barbaadanitti rakkoo adda addaa keessa naquudhaa fi karaa lolaatti achi garagalchuudhaaf marii adda addaa godhaa jiraachuu isaanii miidiyaaleen gabaasaati jiran. Walumaa galatti tana qofallee odoon taane oduulee biraatis idaannoo waa hedduudhaatu jira akkasuma sanitti biyya Kolombiyaatti guyyaa irraan tanaa reefuun tana dachiin sossootee toora gartee maagnitiyuudii 7.5 haalaan sossoo irratti nama hedduu galaafachaa akka jirtu yeroo tanatti yoo xiqqaate toora namni 70 dhumee jira jedhaniiti odeessaa jiran namni madaa'ee lakkoofsi isaanii haalaan ol ka'aati jira jechuudhaan dubbachaa jiran. Tanaatan jedhutti gartee gaa mana kana keessattis goolii mana kanaatis hin irraanfatinaadha akkanumatti gartee harka keessanii taaptaap godhuu qofa odoo hin taane egaa follows godhaadha shares godha akkasumatti egaa obboleeyyan keenya warreen fagoo jiranis akka dhiyaatanii oduulee garagaraa harkatan ti afeera isiniin jenna warreen chaanalli kun isiniif haaree ta'es karaa feesbuukiitii fi akkasumatti yuutuubii irrattis oduu ni dhiyeessinaa yoo gartee linkii argachuu barbaadan akkaawuntuma tana gama duubaa irratti linkii tuyixaniituma linkiin san bikka sadeenuu isin geessiti achitti follow godhuu ni dandeessan. Dura dursoo tiima Oromia of Toronto congratulations jennaani geeba kubbaa miilaa kan nagaa Osfaanaa baranaa isaaniitu injifate dhugumatti qophiin baranaa akka gaa namni hedduun yaada isaanii irra dhiyeessaa jiranitti yaada babbareedaadha qophii bareedduudha jedhanii namayyuu gartee dudubbachaati jiran gara sooshaal miidiyaa adda addaa irratti illee baruuleen akkasii ta'u fakkaatte namni hedduun irraa barreessaati jiran. Haa taatu qophiin tuni qophii Oromoodha. Qophii Oromoo hundaati. Oromoo Noorz Ameerikaa jirtu qofa odoo hin taane yeroo takka obboleeyyan keenya warreen Yurooppii jirus akkasumas warreen Awustiraaliyaa fa'aa jiranis qophii tanarratti dhufanii ni hirmaatan. Dhugumatti marsaa tana haala bareedaadhaan magaalaa lakkuu keessatti gaggeeffamuudhaan inumaatu warreen gartee obboleeyyan isaaniitii fi saayiban yeroo dheertuudha arguudhaaf gara kana as dhufan kubbaa tana qofa malee maasis walgahiin poolitikaadhaa garagaraatis jidduu tanatti gaggeeffamti akkuma gartee durarratti torbaan dabre isinii himaa ture. Qophiileen garagaraa tan gartee egaa arkinees ni jirti tarra dhiyaannes ni jirti akkasuma sanitti wanni takka gartee haalan nama ajaa'ibsiifti keessattuu gartee waan poolitika Oromoo irratti. Akkuma gaa mana kana keessatti irra deddeebine isiniin jennutti wanni nuti gartee lafarratti ijaan arkaa jirru gara hojiidhaa akka dabartu gartee wanni nuti barbaannu keessattuu poolitikaan Oromoodhaa ammaan tana karaa lama qofatti gartee achi filatameeti jira. Karaa lameen sanis warra gartee afaan qawweedhaatiin qabsaawaa jiranii fi
warra mootummaarra jiru jechuudha. Okay? Warri biraa ifuma dhiban malee yoo gartee hara tokkotti luuciyan irra wayyaa. So sanis gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Keessattuu waa'ee Osfaanaa tana ilaalchisee guyyaa sabtiidhaa geebaatu ture. Geebni san Alliance Stadiumii downtown hara St. Paul naannoo gartee Midtown-itti gaggeeffamaati ture. Achitti gaa qophiin san akka ajaa'ibaatti taphatanii achi booda gaa namni hedduun xumura geeba sanii irratti inumaa gartee rabshaan taatee achirraa namni tokko gartee gaa ati ijoolleen gartee bikka teessurraa ceetee isteediyooma dirree isteediyooma irra cacca'uudhaan warreen isteediyooma sanii irraa gadduu isaanii sanis ibsanii akkasuma sanatti qophiin sanilleen akka barbaachisatti gartee geebninis nama tiimamu injifateef hannamee fi egaa akkuma gartee sila aadaadhaatti footoodhaa fi agarsiisa takkaa gartee meedaalii waan kannanii fi kanaan irratti gartee odoon xumuramin achirraa ummata gartee ari'aniitu turanii. Kanuma ilaalchisee namni hedduun yaada isaanii karaa feesbuukiitii fi akkasumas sooshaal miidiyaa biraa irratti illee babarreessaati jiran. Dhugumatti namni hedduun qophiin tuni qophii maqaa keenya haalaan balleessaa turte. Namni akkamitti if eeggannaadhaan bikkuma gartee qophiin takka itti gaggeeffamtu odoo rabshaan goone bikka sanirraa akkamitti deemuu dadhabne. Inumaa gartee aadaa uummanni biraa qaban aadaa hamtu barachaa jirra. Tanarraa if eeguudhaatu nurra jira jaanii warreen tokko gartee qeeqa adda addaa banaati jiran. Qeeqni isaan banaa jiran kuni dhugatti gartee qalbii qulqulluurraa dhufe immoo takka ammoo akkanumatti gartee warruma qeequmarraa as ka'e takka gartee waanuma hin taane irratti yeroo hunda yaada isaanii kannachuu faadhaatu jira. Egaa warri tokko dhugatti gartee akkuma gartee aadaadhaatti qeeqni isaan as dhiyeessaa jiran kuni qeeqa gartee bu'uura qabuun fakkaatu. Maaliif namni kuni cinaan isaanii gartee jibbansa adda addaatu keessa jira. Cinaan isaanii akkuma gartee aadumattuu gartee waa hunda qeequu malee akkaataa waan takka itti ijaaran hin beekan. Tanarratti dhugaa Osfaanaan waan takka ta'e isaan sirreessuu qaban ni jirti ni jirti. San irratti gartee security isaa taatu akkasuma sanatti qophii tana gartee karaa gartee bareedduutti gaggeessu. Kanarratti jarreen Osfaanaa gaggeessaa jiru kuni irreedduun isaanii professionaalota miti. Irreedduun isaanii kafalameetii miti. Irreedduun isaanii volontiiriidha. Volontiirii hojjetanii nama gartee volontiirii hojjetu tokko qeequun hedduu ulfaatti. Takkaa'u gartee egaa nama gartee dhugatti hojii addaa hojjechaa jiru. Odoon taane hojii mataa isaanis hojjetaniiti tanaas gartee maqaa Oromootiin hojjechaa jiran. Saniifuu hogguu qeeqan qiyaasatti gartee odoo gartee isaan kanaas darbitee hin mufachiifne yaada bareedaadhaan gartee yoo kana gootan silaa gaariidha jechuudhaan qeequun yaada akkasii dhiyeessuun badii takka illee hin qabu. Garuu immoo as baatee gartee akka ifii teetiif bu'uura lafatti ijaartee namni bu'uura san jala deemuu dadhabetti nama qeequunis hamtuudha. Kanaafuu warreen gartee qeequudhaatti hundooytanii waan adda addaa sooshaal miidiyaa irratti babarreessitan dursoo if keessa deebi'aati if gaafadha. Dhaaba kana maal godhuudhaan ture, maal irratti hin gargaaree ture, maalitu irraa irrate jettee gartee yoo gaaffii if gaafatte irra wayyaa akkanumatti gartee as baatee qeequrra. Okay? San hunda gartee akkasitti quba qabaadhaadhaan isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan qabxii biraa takka taniin irraa gartee dubbachuu barbaadu. Wanni gartee haalaan nama ajaa'ibisu keessaa torbaan dabre kana Prime Ministerichi Itoophiyaadha. Akkuma gartee hundi keessanuu beeytanitti miidiyaa OBN wajjin afaan Oromootiin gaaffii fi deebii godheetu ture. Kutaa duraa, kutaa lamadaa akkasitti gaa kutaan lamadaatis guyyaa sabtiidhaati turte, kutaan duraa jimmata turte. Egaa namni hedduun yaada garagaraadhaan irratti dhiyeeffataniitu turan. Nutis yaada gartee garee kutaa duraa irratti irraa dubbanneetu turre. Keessattuu gartee dogoggora seenaa Oromoodhaa, seenaa Itoophiyaati wajjin waliin laaquudhaa akkasuma sanitti inumaatu guutumaa guutuutti gartee ija guduunfachuudhaan dogoggora gartee seenaa Oromoodhaa takka immoo
egaa nama biraatiif gartee kanumatti kannanii Oromoon akkana turtee fi gartee akkas turte yaanii dubbachuun ummata Oromoodhaatiif waan haaree uumuu odoon taane seenaa teenya gartee akkuma warreen isa duraatis warreen dhugatti gartee rakkoo ummata Oromoodhaa hubatee hin beekne jajallisaa turan sanitti inninis sanuma gartee tarkaanfii san jala deemuudhaan baballeessuudhaaf inumaatu gartee daaraa dibuudhaa fi qushaasharran naquudhaan seenaa babal'oo gartee tan ilmaan Oromoodhaa irra hedduun isaanii beeku balleessuudhaaf tattaafatee ture. Garuu seenaan sirreeffamuudha qabdi. Tana oguu jennu namni gartee qabsoo tanarratti lubbuu isaanii akkasuma sanitti jireenya isaanii irratti dabarsanii as gahan kumaatamaatu jira. Kumaatamaatu lubbuullee itti dhabee jira. Tanaafuu seenaan ummata Oromoo jechuudhaa fi seenaan Itoophiyaadhaa waladda. Okay. Sana gartee namni qaceellotti beekuudha qaba. Seenaan Itoophiyaadhaa seenaa Itoophiyaati. Warri gartee maqaa Itoophiyaatiin qabsoo Itoophiyaadhaaf godhe maqaa Itoophiyaatiin godhe malee maqaa ummata Oromootiin miti. Warri immoo maqaa Oromootiin qawwee takka fudhatee qawwee bitatee gaara seenee qabsoo gaggeessaa ture maqaa Oromootiin. Soqtuuni garaagarummaa guddoodha. Eegatanii jenne booda dhugatti gartee wanni dagataniin ani ajaa'ibe haasawa Prime Ministertichaa kutaa duraatis kutaa lamadaatis silaa isa daran gartee isa daran faarsee bultoonni akkaawuntii isaanii tan sooshaal miidiyaa irra guutte tanaan as bahanii yaada isaa kana gartee takka ni sirreessanii takka ammoo bar akkana jechuu barbaade yaanii gartee yaada addaa ni dhiyeessanii takka ammoo ija guduunfataniituma nurra faarsanii jechuudhaan gartee eegaa ture. Ani akkasittiin eegaa ture isinoo warri mana keessa jirtan haasawaa isaa kana ilaaltanii faarsee bultoonni maaliif as bahanii viidiyoo garagaraa irraa dalaguu dhaban? Maaliif as bahanii haasawaa isaa kana gartee nutti dhaadheessuu dhaban? Irra hedduun isaanii calja'aniituma gartee akka humaata kan ta'initti harka isaaniis dhooyfatanii viidiyoo inumaatu poosti godhaatillee hin jiran. Warreen poosti godhaa jiran irra hedduun isaanii waanuma gartee warreen tiktaakiidhaatii fi warri biraa gartee walarrabsii takka takkaa fi dorgommii ganda keessaa irratti xiyyeeffataniiti jiran. Dhugumatti faarsee bultoonni hojiirraa ari'amamoo. Walleenuu baatii tana kafalliin hin kafalamneef maal isiniif fakkaattime? Kafalliitu hin kafalaminii fi tanaafi gartee waan Prime Ministertichaa dhaadheessuu dhiisanii dhugumatti kafalliin tuni gaasilaayis yeroo takka takka torbaanitti kafalamaniif jaanii yeroo takka takka baatitti kafalamaniif jaanii moo kafalliitu hin ga'ini akkami dubbiin tun moo kafalliitu baankiin seeniin kara dhaabbatte dhugumaan isin hin jaabeeka amma karaa feesbuukiitiinis karaa gartee tiktaakiitiinis faarsee bultoota gartee qicaa adda addaa waa'ee gartee akkanaa je'ee bar Prime Ministericha keenya akkana je'ee kas je'e jaanii isaanii faarsuu hin agarre. Silaa isaanii namuu dura faarsa beektanii isaaniitu namuu dura deemee gartee dhaadheessuudhaa fi waan adda addaa wal facaasuudhaan isaanis silaa gartee sooshaal miidiyaa hunda guutuu irra ture. Dhugumatti viidiyoo tokkollee nagarre beeka. Inumaatu warrummaan faarsee bultoonni viidiyoo OBN maxxansuu gartee isaanii sheer godhu jiru hin agarre. Waan ajaa'ibaati beeka. Silaa gartee yeroo biraa taate warri gartee jala deemee faarsee dhaadheessee viidiyoolee garagaraa kana olii gad dabarsu isaan ture. Isaan ture. Irra hedduun isaanii qophaa'aniiti eeggatan inumaatu gartee galgalaa isaa taatu ganamaa isaa taatu. Garuu immoo marsaa tana takkaan isaaniitu irratti gartee hirmaachaa jiran. Tuni warra PPdha warra biltsiginnaadha gartee hedduu yaachisuudha qabdi. Warri biltsiginnaadha yeroo gabaabdutti gartee faarsee bultoota isaanii walitti qabanii maaliif viidiyoo poosti godhuu dhabdanii? Keessattuu gartee yoo isinii kafalamee ture taate akkamitti gartee poosti godhuu dhabdanii jaanii gaafachuudha qaban. Egaa kuni gaafatamuudha qabanii beeka. Haasawaa Prime Ministertichaa hojii isaanii gartee gaggeessuu dhabanii akkanumatti gartee dhokatanii ganda keessa tattaa'uun
waan gaarii hin fakkaattu. Okay? Kanarratti dhugaan isinii jiraame? Akkasuma bar dhugaan isinii jira. Egaa ana qofaa miti isinoo waya gartanii yoo isin arkitanii taatan ballaki abaluu fi abaluu maxxansanii jiranii naan jaa. Takka agartee abaluun tokko kanatti maxxansee jira, habiraa tokko gartee walleenuu gara kiyyan dhufne taate. Isin galtee waan hin jechaa jiru. Silaa yeroo biraa taate isaanii dura deemee maxxansanii beeytanii isaaniitu gartee dura dhaadheessuudhaan. Waan hin jenne waan inni hin jeen fa'aa itti hidhaanii gartee akka malee dhaadheessanii bargaa dachii tana hunda dhiituudhaan. Garuu viidiyoo kutaa lamaa kan gartee OBN irratti dabree kan silaa gartee bikka fedhan irraa muratanii bikka fedhan faarsanii bikka fedhan olii gad oofan tanarratti gartee habba takka humaa takka hin jenne. Waanuma ajaa'ibaati beekaa. Moo walleenuu lolaaf qophaa'u jiran. Lola Tigraayiif qophaa'u jiranii. Moo akkami dubbiin tun. Waan hundaafuu tana adda baafachuudha qabna. Isaanii gartee kanatti harka maratee calji'ee taa'u kuni hedduu gartee nu yaachiseeti jira. Nuti baruu barbaanna gartanii. Baruu barbaanna gara keenyaan. Tole egaa itti fufnaa dhiyaaddaa harka keessanii garuu taap godhaa, koppiliin godhaa, sheer walii godhaadhaa. Gara gartee oduulee gurguddoo guyyaa rantanaatis achi dabarraa. Akkam jettan qophooytanii? Tole, let's see. Okay. Breaking news idani eegalla oduu guyyaa rantanaa. Mootummaan Iraan dura deemaan isaanii olaanaan Mujtabaa Ali Khameneidha. Yoo xiqqaate nama 6 aangoo haaretti kennuufi ibsaniiti jiran. Jarreen kunis jeneraalota warreen IRGC irraa ilaa hanqa humna baharaa. Akkasuma sanitti akkumaan gartee torban dabre isinii himaa ture olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khameneidha Mujtabaa Khameneiin yeroo gabaabduu keessatti akka gartee aangoo haaretti kennuudhaaf deemu oduuleen gabahaa turte ni ibsiti jeetiin dubbadhee ture. Garuu guyyaa rantanaa nam 6 jeneraalotaa fi akkasuma san dura deemtoota ilaa gartee ilaa Rear Admiral kan warreen gartee rankiidhaan jiranii fi General Staffiidhaan akkasumatti warra gartee Chief Generalii takkaa'u gartee ilaa levelii Staff Sergeantitti gartee warreen adda addaatiif hujii haaretti kennuu isaa gabaasaniiti jiran. Akkasuma sanitti itti gaafatamaa waa'ee nageenyaatii fi iccitii biyyattiidhaa kan ta'e Mohammad Razavii isaas gartee nama gaa yeroo dheertuu dura IRGC gaggeessaa ture san amma gartee itti gaafatamaa security biyyattiidhaa godhuudhaan san qofallee odoon taane ilaa hanqa eegaa inni kuni nama gartee hardlinii takkaa'u gartee warreen biyyattii keessatti isaa wajjin yaada isaatii wajjin walitti dhiyaatan jedhanii gartee odeessaa jiran. Tana keessatti lolli ammaan tana gartee biyya isaanii irratti gaggeeffamaa jiru gabaabinatti waraanni isaanii haalan akka gartee jabaatanii humna biyyattiidhaa harkatti gartee qabachaa jiran garsiisaa jiran jedhaniiti odeessaa jiran. Tanawaatan gidduu edda galgala waraanni Iraan doonii takka tan karaa laga Oman takka gartee Gulf of Oman gubbaarra geessee jirtu haleelu miidiyaaleen gabaasaati jiran. Dubbingaa achi dhaabbachaan jirtu mootummaan Iraan gara isaaniitiin karaa gartee ministeera haajaa alaatiin akka gartee jechaa jiranitti nuti Ameerikaa wajjin marii godhuu dhiifneeti jirra. Inumaatu wanni Ameerikaa wajjin marii goonuuf takkallee hin jirtu. Amma booda ilaa gartee hanqa Trump aangoosaa fixatu bara 2027 dhumarratti gartee eenaa jechuudhaani
gara isaaniitiin ibsa baasaa jiran. Akkana jechuun yeroo hanqa gartee dabarte tana keessatti Trump wajji walii galuu hin dandeenye. Tanaafuu isaa wajji walii galla jennee nagee gartee hojjechuun humaa takka illee nuufis isaaniifis faayidaan qabu. Tana irratti gartee ifatti waan beeknuuf jecha nuti ammaan tana warra Omaanii wajjin marii teenya itti fufnee rakkoo gartee xixiqqoo nu jidduu jirtu tana fixannee akkasitti Hormuz karaa gartee barbaachisutti bannaa jechuudhaani ibsa isaanii baasanii jiran. Akkasumas itti fufuudhaan mariin isaan Omaanii wajjin gaggeessaa jiran inumaatu gartee dhiibbaalee takka tan mootummaan Ameerikaadhaa gara Omaaniin Hormuz keessatti ida'amuu qabdi jetteeni gartee dhiibaa jirtu san isaanis tan barbaadan fudhatanii tan hin barbaanne immoo dhiisuu irratti hojjechaa jiran jechuudhaani miidiyaan warra Iiraan gartee warra IRGCtti dhiyaatu oduu tana ifa godhaati jiran. Tana keessa mootummaan Ameerikaatis gara isaaniitiin reefuun tana pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka inni jechaa jirutti nuti Iiraanii wajjin eegaa akka gartee qiyaasa isaan beekanitti waliigaltee godhu jirra. Akka duraanitti gartee dhiibbaa jajjabduu irra gaggeessaa hin jirru jechuudhaani dubbachaa jira. Dubbiin tun egaa hogguu laalan pirezidantichi wanni inni jechaa jiru nuti Iiraanii wajjin marii gartee akka duraanitti fuuldura tarkaanfachiisaa hin jirru amma garuu immoo karaa gartee ikoonomii irratti xiyyeeffachaa jirra jechuudhaani dubbachaa jira. Keessattuu itti da'uudhaan akka gartee pirezidantiin jechaa jirutti ikoonomiin biyya Iiraan tuni haalaan laaffachaa waan jirtuuf jecha nuti achirratti yoo xiyyeeffanne irra wayyaadha. Daranuu hogguu isaan gartee walgahii irratti as dhiyaatan yeroo hedduu waan kaash jaanii gartee maallaqa irratti xiyyeeffataniif jecha nutis maallaqa kana gartee akka isaan harkan geenye godhuudhaan akkasuma sanitti maallaqoonni gartee gara biraatiinis akka biyya isaanii hin seenne ikoonomiin isaanii akka dadhabattu irratti yoo hojjenne irra wayyaadha jechuudhaani akkasitti isaanis xiyyeeffannaa isaanii sana garagalchaa jiran jechuudha. Itti aansuudhaan mootummaan warra Huuthiidhaa keessattuu gartee karaa Presidential Council fi warri Huuthiidhaa akka malee wal haleelaati jiran. Yaman keessatti gareeleen lameen tuni lola silaa Huuthiin Saudi Arabiyaa irratti banuu barbaadurraa gara ammaan tana warra gartee Presidential Council jedhanii warra Saudi Arabiyaan deeggartu kanatti xiyyeeffataniiti jiran. Haleellaaleen garagaraa ta'e isaan arraan tana isaanii warra Presidential Council irratti gaggeessan inumaatu gartee kaanvooyi waraana gartee Presidential Council isaanii karaa deemu haleeluu gartee viidiyooleen warra Huuthiidhaa ni garsiisa. Akkasuma sanitti mootummaan gareen Huuthiidhaa tuni Saudi Arabiyaa irrattis bikka adda addaa haleellaa irra gaggeessaniiti jiran. Haleellaaleen tunis xaliilchituu gaazaatii fi akkasuma sanitti humna elektirikaa gartee haleeluu isaanii dubbataniiti jiran jaaniiti odeessaa jiran. Bikki isaan haleeluudhaan irratti xiyyeeffatanii naannoo kibbaa gartee Jiizaan fa'aa naannoo jaaniinii fi akkasuma sanitti gartee naannuma biraati. Mootummaan gareen Huuthiidhaa tuni nuti waan biyya teenyaatii fi naannoo keenyaa Saudi Arabiyaas taate Paakistaanis taate akkasuma san Tarkiis taate nu dhorkuu hin danda'an jechuudhaani inumaatu yoo gartee Paakistaanis lola kanarratti ka'idaamtee Saudi Arabiyaa caacinaa dhaabbattee lola nurra bantu taate isaaniifis deebisuudhaaf qophiidha jechuudhaan gara gartee ministeera haajaa alaa isaaniitiin ibsaniiti jiran. Akkasuma sanitti haasawa gartee warreen Huuthiidhaa dubbachaa jiran keessatti gareeleen rezistaansiidhaa warreen yeroo dheertuu lola kana keessatti akka gartee qaama tokkotti mootummaa Ameerikaatii fi warra Israa'el dura dhaabbatan waan gartee ummata islaamaa hunda bikka bu'anii akkasuma sanitti garee jala deemtuu warra gartee Yahudaa jala deeman warra islaaminarraa fagaate warri gartee akka Tarkiidhaatii fi Paakistaan kuni yaada tokkollee gartee jijjiirama hin fidanii walii galtee fedhanillee yoo Saudi Arabiyaadhaa hojii godhan wanni isaan lafarra jijjiiran hin jirtu jechuudhaan gama isaaniitiin dubbataniiti jiran. Akkasuma sanitti itti da'uudhaan guyyaa arraan tanaa Prime Ministertichi biyya Israa'el gara isaatiin ibsa garagaraa gartee qabxiilee amma dura mootummaan Ameerikaatii fi gareen warra gartee dhaabbata Board of Peace tan jaaniin tan gartee mootummaan Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp gaggeesse
biyyoottan Arabaatii fi biyyoottan Islaamaa warra keessaa qabu san keessaa qabxiilee 14 ta'e isaan gartee lafa kaayanii torbaanuma lama dura akka gartee qabxiileen san hojiirra ooltutti murteessan. San irratti Israel guututti gartee qabxiilee 14 akka hin fudhanne guyyaa kaleedhaa ibsaniiti jiran. Inumaatu Prime Ministerichi Israel nuti Gaazaa keessaa waraana keenya hin baafnu. Gareen warra H gruppiidhaa fedhan meeshaa isaanii hiikkatanis hiikkachuu baatanis Gaazaadhaa fi West Bankii diiguudha qabna. Jarreen kun gartee akkaataa isaan barbaadanitti takkaa immoo akka gartee haala nuti quba qabnu haala nuti irratti hojjechaa jiru kanaan faallaa deemutti Falastiiniif jaanii biitii isaan jaaran takka illee nu hin jirtu. Takka gartee State of Palestiniin odoon ani aangoorra jiru odoon ani lubbuudhaan jiru hin jaaramu jechuudhaan guyyaarran tanaa yaada isaa dhiheesseeti jira. Dubagaa namni hedduun gartee warreen Board of Peace kuni akka gartee waan gaariidhaatti amma dura laalaa turan keessattuu biitii akka Turkiidhaatii fi United Arab Emirates akkasumas sanitti warreen biraatis horiillee ni kafalla waraanaa fi akkasumatti gaa waa'ee medikaalaa takkaa gartee waa'ee nyaataa fi akkasumatti gaa waan nama gartee rakkoo keessa jiru uummata Falastiin kan rakkoo keessa jiru kana barbaachisu hundaa'u walii guurree nuutu gargaara jechuudhaan dubbachuun isaanii ni yaadatama. Arraan tana gaa oguu gartee mootummaan Israa'el nuti guututti gartee yaada kanaa siin fudhannu wanni gartee yaanni kun ijoo keessattuu gartee qabxiileen 14 sanis hojiirran ooltu jaanii hogguu dubbatan akkuma duraanitti gartee karaa lolaa achi deebi'uudha. Tana keessatti tooftaa yeroo hedduu Israa'elii fi Ameerikaan itti fayyadaman takka gartee hogguu lola keessatti dadhabbii qaban hogguu meeshaan waraana harkaa dhumte warra gartee isaan hojii lolaa jiruun takka karaa gartee marii goone jechuudhaan takka gartee ceasefire goone jechuudhaan takka waliif gallee lola kana dhaabne jechuudhaani nama kana gartee meeshaa irraa hiikkatanii achi booda gartee hogguu gareen taan lola keessaa gartee yaada lola keessaa hogguu isaan ba'an isaan garuu lola namarra bananiiti akkasitti nama kana hunda fixaa turanii. Tuni tooftaa yeroo dheertuudhaaf warri Israa'el itti fayyadamaa turanii jedhaniiti warreen garagaraa gara sooshaal miidiyaa irratti yaadota isaanii dhiheessaa jiran. Gabaabinatti wanni gartee Israa'el jechaa jirtu nuti Gaazaadhaas akka duraanitti gartee lolatti itti deebina jedhaniiti jiran akkasumatti gartee West Bankis dhukkeerraa haafna jechaa jiran. Yoo tana gartee quba qabaatan taate gaa yeroolee dabarte tana keessatti irra daddabree gartee dabree waan deemaa jiru isinii himaatiin ture. Haleellaaleen gartee garagaraa guyyaa kaleetis torbaan kana keessas Gaazaa irratti waraanni Israa'el gaggeessaati jiran inumaatu gartee guyyaa irraan tanaa qofa yoo xiqqaate nama 10 takkaatu lubbuu isaanii dhabee jira Gaazaa keessatti. Itti aansuudhaan itti aansuudhaan akkanumatti gartee waa xiqqoo isin garsiiseetiin odoo tiktaakiin footoolee gartee asirraa buufne takkaa'u akkuma gartee na duuba gartan kanatti wanni na duuba gartan kuni Netanyaahuu isaa gartee qabxiilee 15 waa'ee Gaazaadhaa hojiirran oolchinuu je'ee gartee dubbatu miidiyaan BBCdhaa riippoortii godhaa jira. Sanaas gartee akkasii quba qabaadhaadha. Akkasuma sanitti wanni gartee guddoon takkatan deemaa jirtu tana isiniifin himutaa garuu odoo gartee karaa wanta kana achi garan galle waa'ee erzukweekii arraan tana Kolombiyaa keessatti taate magaalaa takkaa'u gartee naannoo Pireerii Kolombiyaa jaaniini magaalaa gartee magaalaa xiqqoodhaa garuu achitti dachiin haalaan sossouudhaan maagnitiyuudii 7.4
yoo xiqqaatte gartee yeroo ammaan tanaa akka Associated Pressin odeessaa jirutti namni 47 du'aniiti jiranii biildingiileen adda addaa gartee kufuudhaan akkasuma sanitti eerpoortiinis guutumatti gartee diigamuudhaan nama hedduutu gartee haala malee haalaan rakkachaa jira jechuudhaani gabaasaatii jiran. Kun egaa kan ta'e eega gartee pirezidantiin Kolombiyaadha. Ifii isaatiifuu guyyaa kaleedhaati aangoo fudhatee akkasuma sanitti egaa sa'aa 24 odoo hin taanetti akkanatti kunoo dachiin sossoodhaan rakkoon ajaa'ibaa isa qabattee jirti jaaniiti miidiyaaleen irraa gabaasaa jiranii. Tanaatiin hedduu gartee footoolee takka isiniin garsiisaa akkaataa gartee naannoo sanitti gaa laftiin hundi sossootee gartee biildingiileen itti digaa jirtu. Akkuma gartee na duuba gartanitti biildingiin tuni gartee dhaabbachaa jirti asitti footoo itti aantu keessatti mee isiniin gartee isinii mul'ate. Biildingiin tuni gartee akka jirtutti dhaabbachaa jirti. Daqiiqaa tokko odoo hin geenye keessatti gartee guututti diigamteeti jirti. Socho'insi gartee naannoo kana keessatti deemaa jiru laal biildingiileen yeroo dheertuudhaaf dhadhaabachaa turte gartee charchiidhaatii fi wanni takka takkaas akkanatti gartee kunoo walirratti gartee kukkufaa jirti. Egaa yeroon tuni gartee baatii odoo gartee baatii lamaa hin ta'in keessatti biyya Venezuelaa keessattis akkanumatti dachiin sossootee namni hedduun dhumuusaa ni yaadatanii tuni gartee ammaasis Kolombiyaanis isaanirraa fagoodhaa miti. Akkanatti gartee naannoo sanitti magnituudii 7 gartee dachiin sossoodhaan namni hedduudhaatu dhumaa jira rakkoo hedduutu gartee haareetti tahaa jira jaanitti odeessaa jiran. Okay, itti fufuudhaan Okay. Breaking news ilaan isinii hima. Pirezidantiin Ameerikaa Donald Trump yeroo tana akkaawuntii isaa gubbaarratti mootummaa Iraaniif waan hin gartee reefuun tana durarratti isinii himaa jiru. Na dhagaa jirtaniimi? Na dhagaa jirtanii warri mana keessa jirtan harka keessaniin taap godhaa, koppiliin godhaadha, sheer godhaadha. Tolega, breaking news idhaan isinii hima. Pirezidantiin Ameerikaadhaa yeroo tana akkaawuntii isaa Truth Social gubbaarratti ibsa isaa akkuma aadaatti gartee gadhiiseeti jira. Ibsi isaa kunis guyyaa lameen dabre kana keessatti mootummaan Iraan inumaa gartee hanjimmatallee isinii himeetiin ture. Mootummaan Iraan gara isaaniitiin gartee Hormuz banuun yoo Ameerikaan qabxiilee 4-5 kana gartee hojiirra oolchite malee jaanii dubbachuu isaanii ni yaadattan. Qabxiilee san gartee isinii himeetiin ture. San keessatti tan gartee ammaan tana pirezidantii Ameerikaadhaa dubbachiisaa jirtu. Pirezidantiin Ameerikaadhaa mootummaan Iraan isaanii gartee nuti Hormuz hin bannu yoo gartee kan akka nuti Hormuz bannu barbaadan taate dursoo waan Ameerikaan lola kanarratti gartee hojjette. Gumaa nuu kafaluu qabanii ja'aniiti dubbachaa jiranii. Gumaan isaan dubbachaa jiran kun egaa ni yaadatanii mootummaan Iraan gartee Ameerikaan lola kanarrattii fi waan gartee yeroo dheertuudhaaf akka nuti gaazan gurgurannee fi waan hunda gartee kan isaan qaqqabbii nurra kaa'ansaniif doolaara biiliyoona 300 ol nuu kafaluu qabanii ja'aniiti gartee odeessaa jiran. Kuni waan gartee konistirakshinaa biyya isaanii ijaarrachuu, gaaza isaanii gurgurachuu akkasuma sanitti gartee horii Ameerikaan irraa saamtee fi takka ammoo daldala gartee warri Iraan silaa arkachuu qabu kan sababa Ameerikaatti dhaban jechuu amata 40 fi akka gartee gaa'isaan odeessanitti amata 47 dabre kana keessatti. Okay? Kanuma ilaalchisee egaa reefuun tana akka gartee maan tana pirezidantiin Ameerikaadhaa jechaa jirutti mee waan isaan ja'an kana haalaalluu ja'a. Dursoo. Inumaatu mootummaan Iraan isaanii gartee wanni lolli Ameerikaadhaa nurratti waraanni Ameerikaadhaa nurratti hojjete kana karaa gartee badii isaan nurra balleessan karaa gumaatiin nu kafalu qaban ja'aniiti dubbachaa jiran.
kana ilaalchisee dura dursoo lolli gartee nuti gaggeessine lola baatii 5ti. Okay? Lolli kuni akka gartee isaan nuclear hin godhanne. San irratti gartee nuti lola eegallee silaa isaan durumaanuu gartee nuti nuclear hin godhannu jaanii dubbatanii takaa'uu hin qabnu jaanii gartee nutti himanii lolli kuni gadi hin geeffamu ture jechuudhaan egaa pirezidaantiin Ameerikaadhaa odeessa. Dubbiin isaa achitti hin dhaabbanne deemuudhaan akka gartee inni jechaa jirutti interest okay. Okay, so Presidentiin amma akka jechaa jirutti eega gartee isaanis lola nuti irra gaggeessinee fi takaa'uu gartee rakkoo nuti isaan irra gaggeessine tan amata 50 kana gaafatan nutis ummata gartee isaan fixanii fi akkasumas sanitti gartee boombilee garagaraa ta'e isaan gartee karaarra godhanii waraana Ameerikaadhaa Iraaqii fi Afgaanistaan keessatti fixaa turan. Rakkoolee garagaraa tan gartee ummanni irraa himatu saniifis isaanis gumaa kafaluu qabanii jechuudhaani isaan irratti gartee yaa'ii takaa'uu gartee himannaa banachaa jira jechuudha. Okay? Akkasumas sanitti gartee ni yaadattanii namtichi gartee Jeneraal Suleemaanii Kajaaniin nama gartee yeroo dheertuu waraana Iiraan gaggeessaa ture, kan lolan dura gaggeessaa ture san yoo xiqqaate nama 1000 yoo xiqqaate nama 52,000 kan ga'u baatii 5 keessatti fixuu isaaniitis ni yaadannaa. Tanaafuu jara kanaafis gartee gumaa kafaluu qabanii jechuudhaani pirezidaantiin Ameerikaadhaa yaada isaa dhiyeessaa jira. Gara kaaniin wanni gartee pirezidaantiin godhaa jiru hogguu gartee namni mana seeraatti si dhiyeesse ifii isaatiifis nama gartee mana seeraa si dhiyeesse kana atis mana seeraa dhiyeessitaa jechuudha. Okay? Kun egaa hojii Trump keessatti waan haalaan beekame. Trump gartee nama biizinasaati amma dura isin himeetiin jira. Urmuma isaatu gartee inni hogguu namni isa mana seeraatti dhiyeesse dur gartee hogguu gartee daldala dalagu Trump hedduu namaaf hin kafalu jaan maallaqa. Maallaqa kanaas gartee maallaqa nama dhorkata. Hojii si daleessiseeti maallaqa nama dhorkata jaan beektanii. Duuba gaa yeroo ati gartee mana seeraatti isa kana himannaa itti bantu inninis himannaa khobaadhaati si bana. So akka nama godhugaa countersiisu godha jechuudha. Okay? So hoggooti gartee namni kun gartee akkanatti baatii jaana daleessisee doolaara miiliyoona 20 irraa qaba naa kafaluu qaba jettee gartee hoggooti mana seeraa gaafatte. Inninis achii gartee keezii biraa namni kun gartee waan hin hojjedha jee hin hojjenne inumaatu bikka hojiiti yana duraa balleeyse takkaa'u gartee hujiin inni godhe kuni hujii ani itti gammaduu miti takkaa'u gartee waan akkanaafaa jechuudhaani yeroo hedduu nama hedduu gartee akkasitti injifataa ture. Okay? So amma gaa asitti wanni inni godhu jirus waanuma gartee dur amalaan namarra gaggeessaa ture san amma warri Iraan irrattis gaggeessaa jira jechuudha. Egaa wanni gartee waan haaraa miti garuu baruun waan gaariidha. So kun egaa aaduma Trump keessaa aadaa takka. Okay? So itti aansuudhaan odoo gartee lola Iraan irraa waan takka isin himeetiin achi booda gartee haasoo pirezidaantii Iraanittiin isinii deebi'a. Okay? Maaliif pirezidaantiin Iraan arraan tana haasoo dheeraadha godhee haasoo san keessa waa hedduudhaatu jira. Taniin gartee irraa isinii himu. Dura dursoo let's see lola gartee Ukrainii fi Raashaa jidduu kanatti achi haa utaallu. Okay. Tolega. Guyyaa arraan tanaa inumaatu gartee edda galgalarraa eegalame gareeleen warra Ukrainii fi tan Raashaadhaa tuni haalaan gartee lola ajaa'ibaa warratti gaggeessaati turan. Lolli isaanii kun inumaatu gareen warra Ukrainis duroonnan 380 ol gara Raashaadhaa haleelaniiti turanii duroonnan kana keessaa mootummaan Raashaadhaa akka jechaa jirtutti
irra hedduu isaanii dhooynee buusneeti jirra. Garuu ammallee gartee diroonnan isaanii yoo xiqqaate toora gartee nama 10 akka kan ga'u akka gartee ajjeesanii jiran. Haleellaalee diroonnan kanaatti jechuudha. Gara kaaniin mootummaan Raashaadha akka jechaa jirtutti gareeleen warra Yuukireen tuni lola dhaabuurraa fadhinnaa hin qabanii. Nutis amma booda carraa gartee lola dhaabuudhaas isaaniif hannuudhaaf hin teenyu. Haleellaaleen nuti isaanirra gaggeessinu jabaachaatuma itti fufuudhaaf teessii jechuudhaani dubbatanii jiran. Dubbiin tuni gartee achi qofatti hin dhaabbanne. Inumaatu gartee guyyaa arraan tanaa pirezidaantiin Yuukireenii fi akkasumas pirezidaantiin Sarbiyaadha. Sarbiyaatti walgahii gaggeessaniitu turan. Kanarratti pirezidaantii Yuukireen wanni egaa inni achi dhaqee pirezidaantii Sarbiyaa kana meeshaa waraanaa gaafachuu fi akkaataa gartee Sarbiyaan isaan cinaa dhaabbattee lola kanarratti gartee akkuma biyyoottan Yuurooppiitti isaan kana deeggartu. Garuu pirezidaantiin Sarbiyaadha gara isaatiin yaanni gartee inni dhaabbatee haasawee akka jirutti inumaatu gartee lola kana yeroodhaan dhaabu namni kunis gartee akka malee odoo hin xumuramne takkaa gartee odoo hin dhumne lolli gartee ammaan tana deemaa jiru kun garee biyya lachuutuufu gaarii miti. Yaadajuu pirezidaantichi Sarbiyaadha gartee yaada isaa dhiyeessaa jira. Inumaatu gartee akkaan inni arkaa jirutti warreen Yuurooppiidhaa warreen gartee Yuukireen deeggaraa jiran kuni biyyi akka Jarmaniitii fi Firaans akkasumas Ingiliz lolli kun akka gartee qabbanaa'u hin barbaadanii. Inumaatu gartee warri lola kana jabeessee gartee akka Raashaa tana diina jaanii hojjechaa jiran jara kana. Garuu wanni takkatee isaaniif hin galle Raashaan tuni biyya guddoodha. Biyya lola gartee Yuurooppiin itti banteef jecha takkaa gartee akka dura deemsaatti warri Yuukireen lola isaaniif bananiif jecha biyya diigamtuu miti jeeti gartee haasawaa jira. Yaaduma gartee inni haasawee jiru kana warri Raashaatis gara isaaniitiin nuti yeroo gabaabduu keessatti inumaatu gartee lolli keenya jabaatee gartee achi tarkaanfachuu bira odoo hin taane akka hin dhaabbannetti irra gaggeessina kana gartee addunyaanis quba qabaachuu qabdi jechuudhaani odeessaa jiran. Inumaatu achitti hin dhaabbanne waraanni Raashaadhaa akka jechaa jirtutti akka jechaa jiranitti haleellaaleen yeroo gabaabduu keessatti biyyoottan akka gartee biyyoottan akka Roomeeniyaati fi akkasumas sanitti gartee warreen meeshaalee lolaa Yuukireeniif naannoo isaanitti harka qabachaa jiran kana haleeluudhaaf teenyaa jaaniiti dubbachaa jiranii tuni miidiyaaleen gartee warri Yuurooppiidhaa akka malee akka yaaddawaa jiran gara isaaniitiin irraa dubbachaati jiran. Sana akkasitti quba qabaadhaan isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan oduun gartee isinii himuu barbaadu tan pirezidaantii Iiraani. So inni ammaan tan isin himaa jiru kun kana fakkaata. Kuni gartee pirezidaantii Yuukireenii fi akkasumas pirezidaantii Sarbiyaadhaati. Okay. Oduu tanarraan waa xiqqoo isin himuu barbaada. Let's see. Tana gartee argitanii jirtanii. Egaa guyyaa irraan tanaa pirezidaantiin let's see. Okay. Guyyaa irraan tanaa pirezidaantiin Iiraan gara isaatiin gartee warra kaabineetii fi akkasumas ministeerota adda addaatii wajjin haasawa dheeraa godheetu ture. Haasawa isaa kana keessatti waa heddurraa'ee haasawee ani immoo gabaabseetumaan gartee waa 2-3 isinii hima. Waa 2-3 taniin isinii himu dura dursoo waan takka gartee haalaan jabduudha jeeta inni irra deddeebi'ee jala saraaree gartee isaaniif hime biitii akka Paakistaanii fi Afgaanistaan warreen gartee isaanii wajjin daangaa walitti gartee qaban shororkeessitoota garaagaraa biyyoottan isaaniitirraa akka biyya teenya keessa seenanii lola nurratti hin banne dhorkuudhaan nu gargaaraniiti jiranii je'eeti gartee haasawaa jira. Okay?
Tuni hedduu murteessituudha. Akkuma gartee yaadatanitti gara Iraaq keessaa gareen gartee akka Kurdiidhaa faan waraana adda addaa qopheessanii duraan gartee Iraan seenneeti haleellaa takkaa lola irra gaggeessan ijaanii akka dubbachaa turan. Gargaarsi kunis mootummaa Israa'elii fi Ameerikaadhaan akka ta'aa ture isinii himaatiin ture. Garuu san haleellaalee gartee gareen warra Iraaq keessa jirtuu fi gareen warra Iraan tuni lola irratti gaggeessaniin inumaatu gartee qophiisan duraa fashaleessaniiti turan. Tan gartee namayyuu irraa dubbachaa hin jirre ta gartee Paakistaanii fi Afgaanistaan keessaan waraanonni garagaraa karaa gartee biyya Iraan silaa seenanii akkasitti biyya san jeeqan. Kanammoo waraanni gartee biyyoota lachuutu dura deeminsan akka gartee shorokkeessitoonni kuni biyya isaanii keessan seenne hojjechaa turanii kanarratti isaan galatoonfachuudha qabna jechuudhaan dubbachaa jira. Kana keessatti pirezidantiin gartee wanni inni dubbachaa jiru waa lama. Gara tokkoon waliigaltee isaanii fi Paakistaanii fi Tarkiin Suudi Arabiyaadhaa wajji goote tuni Iraan biratti akka gartee hamtutti akka laalamne. Inumaatu gartee keessisiidhaa hammeenyaafillee haa taatu garuummoo ammaan tana inni wanni gartee inni irratti xiyyeeffachaa jiru nuti jara kanaa wajjin hariiroo jajjabduudha qabnaa. Hariiroo gartee lola gartee nurra banuu dhiisaadhaati. Akka gartee gareen biraatu itti fayyadamtee lola nurratti hin banne warra hojjechaa jiru jechuudha. Akkasitti gartee karaa politikaatiin afaan isaatiin dubbachaa jira. Akkasuma sanitti inumaatu gartee ministeerri haajaa alaa biyya Iraan karaa isaaniitiin karaa ministeera haajaa alaatiin waliigaltee Paakistaanii fi Tarkiidhaa Suudi Arabiyaa wajji godhan tan ilaalchisanii dubbataniiti jiran. Isaanis yaaduma kanaan wal fakkaate. Waliigalteen tun inumaatu gartee waliigaltee gaariidha. Biitti gartee Islaamaa yoo gartee akkana walitti dhuftee waan gaarii irratti haa waliigaltu taate diinni naannoo kanatti gartee humnan horotu takkaa gartee diinnillee gartee akka naannoo kana keessaa deemaniif waan gaariidha jechuudhaani gara Iraaniin dubbachaa jiran. Sana akkasitti quba qabaadha. Qabxiin biraa guddoon takka ta'e inni irraa haasa'e walgahii isaa fi Mujtabaa Hameeniin godhan. Anaa fi Mujtabaan yoo xiqqaatte sa'aa 8 oliif walgahii gaggeessineeti turre je'eeti haasa'e. Tana keessatti gaa waa lama ta'e inni irraa haasa'e. Taniin isinii barbaadu jechuudha. Waa takka akka gartee Mujtabaan lubbuudhaan nagee jiru. Namni hedduun gartee Mujtabaan madaawee jira, du'ee jira, takkaa gartee du'u jira jaaniiti odeessaa jiran. Waan san ilaalchisee inni gabaabsee akka inni jeetti Mujtabaan lubbuudhaan nagee jira. Inumaatu gartee mooraalli isaas jabaadha. Nama gartee waa hundaa'u gartee qunnamtii adda addaa gaggeessaa haalata biitti keessa jirtullee hordofaa jiru jechuudhaani akka gartee nama gartee hujii irratti dhibba hojjechaa jirutti isa kana ibsee jira. Inumaatu walgahii isaa hojii gaggeessisan walgahiin san sa'a 8 olii sanirraa gartee akka malee akka gammachuu qabuu fi achirraa firiilee jajjabduu tan gartee karaa hojiitti jijjiiruu barbaadullee irraa dubbateeti jira. Achi keessatti itti da'uudhaan wanni takka gartee ta'e inni je'ee Mujtabaan waraana biyyattiidhaatii fi akkasuma san amma booda waa'ee gartee nageenya ummataa akkaataa gartee nuti sirnaan gaggeessinu inumaatu gartee waraannillee jabaatee hojii isaa diina dura dhaabbachuu kana akka itti fufu itti aansuudhaan rakkoo ummanni gartee ammaan tana keessa jiru yoo gartee waa'ee ikoonomiis ta'e waa'ee gartee qaaloominaatis ta'e qaaloomina gartee waa bitachuudhaatis ta'e akkasuma san qurramallee yoo qabaatan taate rakkoo ummataa dura deeminsaan gaaffii isaanii deebisaadha jechuudhaani yaada isaa nutti himatee jira. Tana yeroo gabaabdutti karaa hojiitti gartee jijjiirree ummatatti ni dabarsina ummataaf gartee waan barbaachisaa gaggeessina jechuudhaani pirezidantiin Iraan dubbatee jira isiniin jechuu barbaada. Akkasitti gartee san eegaan isinii hime booda ta gartee footoo na duuba jirtu tanaas isiniif irraa hima. Dursa odoon gartee footoo na duuba jirtu tanatti isiniitiin kunne gara gartee oduu biyya teenyaattiin achi isinii garagala. Akkuma na duuba gartan kanatti guyyaa irraan tanaa walgahiin pirezidantii
pirezidaantii Eertiraatii fi akkasumas Alburhaan kan Suudaan garee takka gaggeessaa jiru wajjin isaan walgahii gartee Asmaratti godhaniiti jiran. Irra hedduun gartee namni egaa yaada adda addaa dhiheessaa jiranii fi akkuma sanitti gartee barruuleen oduu tana ibsaa jirtu akka jettutti gareen Itoophiyaa wajjin diina taatee akkasuma sanitti gartee yeroo dheertuudhaaf karaa dippiloomaasiitii fi karaa waraanaatiinis gartee hojjechaa jiran. Yaanni isaanii gara lachuutu amma gartee karaa gartee lolaatti achi garagaluudhaaf deemaa jiranii. Dubbiin tuni gartee haala xiyyeeffannaan gartee deebii kan namuufi qaba takkaa gartee hubannoo barbaachisaa jechuudhaan odeessaa jiran. Inumaatu gartee oduun The Reporter jiru kun itti da'uudhaan jarri kun qindoominaan lola gartee mootummaa Itoophiyaa irratti akka gartee banuudhaaf deemanitti hojjechaa jiranii jaaniitii odeessaa jiran. Yeroo dheertuudha. Yeroo dheertuu karaa gartee dippiloomaasiidhaatiin akkasumas gareelee adda addaa naannoo Horn of Afrikaa jirtu Itoophiyaatti garagalchuudhaa fi akkasumas gara isaanii godhuudhaarratti hojjechaa turanii. Akkasumas itti gartee warreen paartiilee politikaatii fi paartiilee waraanaa adda addaatis tagartee Itoophiyaa wajjin walloltii takkaa'u Itoophiyaa wajjin walloltee nu gargaarti jaanii yaadanillee gargaaraati turanii. Keessattuu warra gartee akka TPLF ifatti gartee akka warri Eertiraatii fi inumaa warri Suudaan kun gargaaraa jiran mana kana keessatti amataa ol irraa haasofneeti jira. Okay? So ammaan tana gartee wanni isaan irratti xiyyeeffatanirraa akka gartee dubbiin dippiloomaasii tuni gara gartee afaan qawweetti achi garagaraa jirtu. Keessattuu gartee haala Itoophiyaadhaa fi Eertiraadhaa fi warri TPLF waliin jiran kana ilaalchisee rakkoo mootummaan federaalaatii fi warri TPLFis qaban tana keessatti jechuudha. Dubagaa yeroo gabaabdutti gartee dubbiin tuni gara lolaatti achi akka garagaluuf deemtu quba qabaachuun barbaachisaadha jaaniiti gaa isaanis yaada isaanii dhiheessaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Okay? Xumura irratti obboleeyyan keenya. Xumura irratti akkuma gaana duuba gartan kanatti pirezidaantii FIFAadhaa kan gartee baatii dabarte tana keessatti rabshaan adda addaa isa qabattee jirtu inumaatu gartee dhaabbatoonni kubbaa miilaa keessattuu gareen UEFA CONCACAF akkasumas sanitti gartee Asia Football Conference takkaa'u AFC'n arraan tana xalayaa ifaa takkaa'u gartee xalayaa tan namayyuu gartee dubbisuu danda'u open letter waan jaaniin xalayaa gartee isaan tahin jechuudha. Namayyuufuu gartee akka ifa taatutti akka inni hujii isaa gadhiisu isa gaafataniiti jiran. Namtichi kuni nama gartee kubbaa miilaa tana keessattuu gartee dhaabbata kubbaa miilaa tana akkaataa gartee itti gaggeeffamuu ture san keessatti amantii ummataa diigee jiru. Amantii ummataa, amantii taphattootaatii fi akkasuma sanitti amantii dhaaba keenyaati diigee jira. Tanaafuu namni gartee deeggarsa ummataa hin qabne namni gartee tapha kana akkaataa gartee ifii isaatiif barbaadutti takkaa'u gartee horumatti jijjiiruudhaan maallaqa qofarratti xiyyeeffachuudhaan inumaa gartee gara addaatiin akka malee korraaptii tahee jiru kuni dhaabbata keenya kanaa fi tapha keenya bikkan buu jechuudhaanii odeessaa jiranii dubagaa kanarratti gartee waraqaan isaan xalayaan gartee isaan dhiheeffatan tuni xalayaa balloodha akkuma amma dura isiniin jee Infantinoon ammallee gartee gargaarsi inni qabu tiimuu gargaarsi warruma Afrikaa qofarraayi dhaabbatoonni biraa kan gartee as bahee nuti isa kana ni deeggarra jedhee dubbachaa jiru hin jiru Afrikaa qofa. So tanarratti innis torbaan dabre biyya Morookoo keessatti walgahii gartee gareelee Afrikaatii fi gareelee naannoo adda addaa walitti qabee akkaataa gartee isa kana itti deeggaranii fi inumaatu gartee isa kana gartee cinaa dhaabbachuu irratti shoora guddaa akka taphatan isaan gaafateeti jira. Kanarratti garuu immoo dhaabbatoonni gartee gurguddaan kan gartee akka UEFAadhaatii fi CONCACAF fi AFC'n ammallee sagalee tanaan inni kun aangoo tana gadhiisuu qaba jaanii dubbachuun isaanii dhugatti gartee dhaabbata kana warra adda diiguudhaaf deemu. Maaliifi warreen gartee dhaabbatoonni sadeen gurguddaan kun sagalee olaantuu qabaachuun oolan akka gartee UEFA akka gartee FIFA keessatti
dhugatti gartee yoga dhiibbaa gartee ammaan tan irra gaggeeffamaa jirtu kana fudhatee gartee kan inni aangoorraa if hin kaafne taate booda oguu gartee fiifaa koongiresii godhanii walgahii gaggeeffatan achirratti gartee isa dura dhaabbachuun inumaatu gartee akka gartee inni hin jaalannetti hojiirraa isa ari'uun itti galuun oolanii jaanii takka gartee itti ta'uun oolanii jaaniiti odeessaa jiranii san gartee akkasitti quba qabaadhaadhaan isiniin jaa. Egaa obboleeyyan keenya guutumatti gartee oduun arraan tanaa tana fakkaatti itti aansuudhaan yoo gartee carraa arkanne booda as deebinee gartee waan takka gartee irraa mari'annuutu jira. Dhufee irraa ni mari'anna akkasitti gartee nu quba qabaadhaadha. Egaa warreen gartee chaanalli kun isiniif haaree ta'e takka gartee har'a dhuftaniis akkaawuntii tana faaloo godhaa sabskiraaybii godhaadha. Egaa garuma gartee karaa yuutuubiitiinis karaa feesbuukiitiinis faaloo godhaadha. Chaanala kana cinaa dhaabbaddaa chaanala kana deeggaraa akkuma gartee nuti gara gartee oduu babbareedduu akkana tana isinii dhiyeessinutti sagalee uummata keenyaaf akka taanutti qophiilee babbareedduun gartee yeroo fudhachuu barbaada akkasumatti gaa itti qophaa'uu barbaada san hundaa gartee quba qabaadhaadha nu cinaa dhaabbaddaadha isiniin jenna galatoomaadha nagayaan jiraadha.